Naannoo Somaaliitiin gartee liyyuu poolisiin uummanni keenya gartee lafarraa buqaa jira, namni to'aadhaa jira. Naannoo burqaa tirtiraatti aanaa 8 hoggaadha gartee Somaaleen qabattee uummata lafarraa buqqifte. Naannoo Baalee naannoo Garree Gololoo naannoo burqaa Saawaa hoggaadha uummata Oromoodhaa lafarraa buqqisan. Isin akkamitti ilaaltan? Ummata keenya hoggaadha nama naannoo sababa gartee naannoo Finfinneedha hoggaadha gartee dachii bal'isuudhaaf ummata lafarraa buqqisan ijoollee dargaggeessaa rataa sanfidha deebisaan ummata hiriira ba'u nagaa xiyyiitiidhaan gartee hoggaa lafarraa bitan isin hoggantoonni OBDOdha yookaan gartee dhaadhiyoodha akkamitti ilaaltan waan kana isin nuti ummanni oduu hoggaadha namni keenya yaa'ee kun jireenya dhabee qoonqoran amaree hundan hoggaa dubbatan Itoophiyaan amata waggaa haga adda barree kana keessatti qubsumaan quufan gartee hagarata gartee huusinee jettee dubbatta. Hoggaa waan kana dubbannu ummanni Oromoodha beelan naannoo gaara mul'ataa doogu nama jedhu baatii torbaffaadhaa 2014 keessa nama 24tu du'e dhiyuma kana. Duuba hoggaan beelan kana gartee naannoo kana beelan gartee uummanni kun biyyarraa godaanu uummanni kun biyya gallakkisee biyyarraa godaanaa jira sababa beelaatiin hoggaa kana gadi isin hoggantoonni namni biyya tana bulchu uummata kana akkamitti ilaaltan hani kanaa na jaabsisa gara biraatiin nuti hoggaa gartee ilmaan keessan ilmoobboleeyyan keessan ijoolleen xiqqoon turi lafaa haatee gartee hoggaa isii qawwee hin qabne isii gartee qalama malee uumaa harkaa hin qabne hoggaadha isii gartee isii hiriira baate gaafii mirgaa gaafatte gaafii heeruma mootummaa Itoophiyaa keessatti hiriira ba'uun heerarra jira seera gartee mootummaa biyya bulchitu keessa jira kuni hoggaadha gartee isaan hiriira bahanii jiran rasaasan gartee hoggaa uummata kanatti gartee fixan isin hoggantoonni akkamitti ilaaltanii mootummaa kana wajjin yaaduu dandeessan isin ammoo biyya kana irratti abboomuu maaliif dadhabdan biyya gartee isin nuti gartee Oromoo maajoriiti malee maanoritii miti nuti gartee guddina waan ta'eef maaliif gartee biyya irratti abboomuu dadhabne kanuma jechuudha galatooma. ስሜ አብዱላ ይባላል። ትንሽ ሰሞኑን እየተካሄደ ነበር የሶማሌ ክልል አካባቢ ጅጅጋ መሬታችን ከፌደራል ደረጃ ሊጠይቀው የሚወደው አፋር ለምንድን ነው የተሰጠው? ያ ጥያቄ ነው ያለኝ። እኔ መገንባት ያለብኝ ከመጣሁትና የተወለድኩት ወረዳ ሲሆን ያን አፋር ለአፋር ሲሰጥ እኔ ይከብደኛል የት እንደሚል አላውቅም። እንግዲህ አመሰግናለሁ።